Akkam jirtu daawwattoota keenya kun qophii keessummaa keenya jedhu televezyiinii ONN magaalaa Finfinnee Gullalleetti qophaa'ee isinii tamsa'u jedhudha. Qophii keessummaa keenya har'aa kanaatiin keessummaa jabaa tokko qabadheen jira. Keessummaan koo kun maqaan isaanii Dr. Birraatu Qana'ee jedhamu Yuunivarsiitii Madda Walaabuutti barsiisaa seenaati. Mata dureen irratti mari'annu immoo waa'ee Jeneraal Taaddasaa Birruu kennedha. Jeneraal Taaddasaa Birruu Oromoon hedduun amma beekutti goota Oromoo, qabsaa Oromoo, mirgoota har'a Oromoon argateera jedhuufillee nama bu'uura lafa kaa'anii jaarmiyaa siyaasaa hundeessanii sirnoota Haile Sillaaseef dargii keessatti illee nama qabsaa turanidha. Gootummaa isaanii fi abaaboo hundeessuu isaanii nama hundumatu beeka. Garuu immoo eenyudha Jeneraal Taaddasaa Birruu kennee kan jedhu hayyuu kana isin affeera jechuudha. Dhaloota isaanii maatii isaanii irraa kaasanii hamma ijoollummaatti bu'aa bahii isaan keessa darban booda immoo amma isaan sabboonummaa horatanii qabsoo Oromoo adda bilisummaa Oromoo hundeessuu keessatti qooda isaan taphatanii fi sababa isaan itti wareegaman dhiyaasuu deemnachuudha irraa kaafne Dr. Birraatu na dhufu. Tolee baga nagaan dhagdeen jedha. Dr. Birraatu gabaabseen ibseeni. Mee Dr. Birraatu isin immoo xiqqoo bal'isaa ta'e badaan bal'isiina gabaabsamaatti Dr. Birraatuun eenyudha? Barsiisaa Madda Walaabuutti isiniin jedheera xiqqoo mana gabaabsa. Akkuma jette egaa barsiisaadha. Yuunivarsiitii Madda Walaabuutti barnoota seenaan barsiisaa. Kan dhaladhee Wallaggatti naannoo amma Giddaa Ayyaanaa jedhamu achumattiin baradheen yeroon 12 fixuu gara Yuunivarsiitii Finfinnee kanan dhufee yeroo sadan achumatti Yuunivarsiitii Finfinnee kanatti deebi'ee dhuman barnoota baradhee jalqaba kanan hojiitti jalqabe haayiskuulii mana Sibuu jedhama Mandii magaalaa Mandiitti achirraa gara kolleejjii barsoota roobeen deeme achirraan gara Yuunivarsiitii Madda Walaabuu seenachuudhaan amma achiin jira barsiisaa seenaa ta'e. Fuulli keessanii fi maqaan abbaa keessanii nama wayii faana wal fakkaatu. Tarii yoo lataa ta'e kan beeku. Lataa kan eegaa obboleessa koo guddisuudha. Obboleessa kooti. Mee baay'ee galatoomaa waraqaa qorannoo digirii sadaffaa yookaan doktorummaa dhimma Jeneraal Taaddasaa Birruu irratti hojjettanii jedhani. Mee natti maa waa'ee isaa? Jechuun maayidha mata dureen isaa maal tullee isin taase? Tole egaa akkuma tu jalqabaa tuqxe Jeneraal Taaddasaan nama qabsoo Oromoo keessatti maqaan isaa adda durummaadhaan nama ka'u nama qabsoo kana keessattis wareegama kaffalee aga ajjeefamutti nama qabsoo kanatti cichee hamma dhumaatti deeme jechaan. Haa ta'u garuu seenaan isaan barreeffamne waa'ee Jeneraal Taaddasaa wanni nuun beennu waan muraasa qofa. Kanaaf seenaa isaa kanaa keessumaayyuu seenaa loltummaa fi seenaa siyaasaa inni qabu kana qorachuu maaliif inni qoradhu kan jedhu. Kanarraa ka'uudhaan digirii koo sadaffaa mata duree the military and political biography of Brigadier General Taaddasaa Birruu kan jedhu from 1922 to 1975 kan jedhu. Seenaa loltummaa fi siyaasaa Jeneraal Taaddasaa Birruu 1922 aga 1975 kan jedhu. 1922 yeroo inni itti dhalate 1975 immoo yeroo inni dargiidhaan itti ajjeefame jechaadha. Kana gidduutti maal fakkaata kan jedhu isa kanan bal'inaan qoradhe qorannoo koo kana amma afaan Oromootti hiikeen sadarkaa dhumaarra hin jira kitaaba barreessee fixeera. Dhalooti kun seenaa goota kanaa beekuun irra jiraata. Dhalooti lafaa bahu kun jechuudha. Amma sadarkaa dhumaarra hin jira yeroo gabaabaa keessatti nan xumuradhee yaada. Kanaaf yoon daawwattoota keenyaaf akkuma dura jenne Jeneraal Taaddasaa Birruu Oromoo hedduutu beeka. Akkuma jettan immoo tarii waan xiqqoo ta'an namni beeku. Waa'ee siyaasa sabboonummaa Oromoo fi abaaboo hundeessuun wal qabatee fi haga tokko immoo waa'ee fonqolchaa hambisuu keessatti. Mee Jeneraal Taaddasaa Birruu kennee maatii kamirraa dhalatanii guddinni ijoollummaa isaanii maal fakkaata ture? Nama akkamii turan Jeneraal Taaddasuun otoo isaan gara waraanaatti hin galiin maatiin isaanii maal fakkaatu turanii nama akkamii turan isaan ijoollummaa? Egaa kun gara Oromoo Tuulamaatti nu fida.
maaliif salaaleetti waan dhalateef jechaadha. Tuulama akkuma beekamu ilmaan sadii qaba. Daacii, Bachoo, Jiillee jenna. Tuulama yeroo waaqa kadhatu waaqa sadeen tuulama jedhee kadhata. Barreeffama tokko tokko keessatti karrayyuunis tuulama jala jira kan jedhu jira. Achi keessaa sadeen tuulamaa kana keessa gara Bachoo dhufna. Bachoon akkaataa teessuma isaatiin iddoo shanitti qoonnee ilaaluu dandeenya Bachoo kana. Bachoo Waraab, Bachoo Ejiree Meettaa, Bachoo Salaalee, Bachoo Darraa, Bachoo Booranaa jenna. Booranaa ka Walloo keessa jiru. Achi keessa Bachoo Salaalee bira yoo dhannu Bachoo Salaalee kun ilmaan sadii qaba. Isaanis Uruu, Garasuu, Waajituu jedhamu. Achi keessaa kan Jeneraal Taaddasaadha Huruutti dhufnaa jechaadha. Huruun kun ilmaan sagal qaba. Ilmaan sagal kana haadha manaa lamarraa horatee saglan Huruu jedhamu. Haati manaa tokko Diiramuu jedhamti. Tokko immoo Hidhabuu jedhamti. Diiramuun kun ijoollee afur qabdi. Arfan Diiramuu jedhamu. Hidhabuun immoo ijoollee shan kan isheen qabdu shanan Hidhabuu jedhamu. Warri afran Diiramuu kun irra caala naannoo Kuyyuu keessa jiraatanii bal'inaanii. Warri shanan Hidhabuu kun immoo amma naannoo aanaa Hidhabuu Abootee jedhan kana keessa jiraatu jechaadha. Warra shanan Hidhabuu kana keessaa gara Liibaniitti dhufnaa jechaadha. Liibanii gosa Jeneraal Taaddasaan irraa dhalatanii jechaadha. Qacceen isaanii jechaadha. Liiban kun Tumee fi Oborraa jedhaman qaba. Ijoollee lama Tumee fi Oborraa kan jedhamani. Oborraan kun immoo Dagaagoof Diimoo kan jedhaman horatee Diimoon kun immoo Bonayyaa kan jedhamu. Bonayyaa sanarraa dhalatee jechaadha Jeneraal Taaddasaan. Akkasittiin tuulamarraa dhufnee balballi isaa Bonayyaatti dhufa. Gosa Liibanii jechaadha. Gosi Liiban kun immoo warra shanan Hidhabuu keessaa tokko jechaadha. Bonayyaatti dhufnaa. Egaa Bonayyaa kana keessaa dhalatan warri Kennee Jiloo. Karaa abbaa. Warra Kennee Jiloo jedhamu maatii guddaadha. Maatii Hidhabuu Abootee keessaa gandanaan Siree Morosee bakka jedhamu jiraatu. Specifically iddoon itti dhalate Siree Morosee sana keessaa bakka Haraddaa Muxxee Araddoo Buusaa kan jedhamu. Muxxee Liiban jedhamtu jettee lafa ol kaatu jechaadha. Achitti dhalate specifically bakki inni itti dhalate iddoo sanatti. Egaa Kennee Jiloo kun ijoollee torba qaba. Ilmaan shanii fi durba lama. Amma jaa bolaab Jeneraal Taaddasaa jechuudha. Kennee Jiloo warra Kennee Jiloo jedhamu. Kennee Jiloo kun ijoollee torba qaba. Dhiira shanii fi durba lamaa jechaadha. Tokko Birruu. Achi keessa Birruudha jechaadha tokko. Maqaa isaanii yoon si tuqe Badhaanee Birruu, Beekaa Birruu, Jorroo Birruu, Badhaanee Kennee, Beekaa Kennee, Jorroo Kennee, Birruu Kennee, Kumee Kennee, Jabbiluu Kennee jedhamu. Warri kun Kenneen kan Jiloote. Isaan kana keessaa egaa Birruun tokkochaadha. Ijoollee Kennee Jiloo keessaa Birruun tokkochaadha. Birruu Kennee Jiloo. Egaa Birruu kanarraa dhalate Jeneraal Taaddasaan jechaadha. Taaddasaan kan inni dhalate abbaasaa Birruu Kennee Jiloorraa gosaan Liibanii jedheera. Haati isaa immoo Boontuu jedhamu. Boontuu maanguddootti naannoo Hidhabuu jiranii Boontuu Waaqjiraa jedhu. Haadha Jeneraal Taaddasaa kanan jechaadha. Boontuu Waaqjiraa jedhu yaadannoo Jeneraal Taaddasaan barreesse keessatti garuu Boontuu Destaati haati koo jedha. Moorisa Jeneraal Taaddasaan jedhu kanatu irra caalaa dhugaa qabachaadha. Gattarii Dastaan kunii fi Waaqjiraan maqaa garaagaraa maqaa nam tokko ta'uu danda'a. Eessana mirkaneeffachuu hin dandeenye garuu maanguddoonni dhabuudhaa Boontuu Waaqjiraa jedhu Jeneraal Taaddasaan haati koo Boontuu Dastaadha jedhu. Moor kan Jeneraal Taaddasaa kanatu of keessaa wanni qabaa jechaadha. Kanaaf egaa Taaddasaan yoo lakkoofnu Taaddasaa Birruu Kennee Jiloo Masoo Buttaa Mogor Darraa Abootee Filchat Dhootoo akkanatti lakkaa'uu hin danda'ama jechaadha. Akaakayyuu isaa duubatti deebisanii lakkaa'uun hin danda'ama.
Egaa maanguddoodhaan qoradhee hamma dhootootti deemu. Dhootoo achi dhootaan maree gola jabbiisi buuseedhu. Yoo bakka tokko geessee lakkaa'uu dadhabdu iddoo kaanitti duubaan allayyaadha jedhu lakkaa'uu hin danda'udha. Kun immoo maanguddootaan gaafadhee dhootaan maree gola jabbiisi buuseedhu amma kanatti akaakayyuun isaa lakkaa'uu ni danda'ama warra kennee jilooti jechaadha. Warra kennee jilooti kan inni dhalate egaa akka lakkoofsa Habashaatti agayya 14. Agayya 14 bara 1914 dhalate. 1914 agayya 14 1914 bara zawdituu jechuudha yeroo sana liji yaasuudha yeroo sana yaa liji yaasuudha makura jaati turenne akka faranjiitti yeroo zawdituudha anamma kan inni sinjara yeroo 1914 akka Itoophiyaa kanatti akka faranjiitti 1922 1922 moo yeroo zawdituu jechaadha. Yeroo Tafariin gargaaraa ishee ta'ee bulchu sana yeroo sanaa jechaadha. So 1914 dhalatee akka lakkoofsa Itoophiyaa kanatti 1967 moo ajjeefame. Yookaan akka faranjiitti 1922 dhalatee 1975 immoo ajjeefame jechaadha. Yeroo ajjeefamu umuriin isaa waggaa 53 hin guunne. Gahee saree fuute. Baay'ee gahee saree fuute. Orma isaatti haadhii bilu. Obbo Birruu kennee fi haati isaa adde boontuun maatii akkamii turan isaa warra akkamirraa dhalate ijoollummaa isaa akkamitti dabarsee taate. Maatiin Taaddasaa jalqaba irratti ijoollee dhabanii turaniyyuu. Naannoo gara gaheessa waggaa 50 ta'eeti kan Taaddasaa argate. Taaddasaan hangafa. Dhala dhabanii turan. Utuun argatiin turan jechaadha. Turaniiti firarraa ilma guddisatan. Nagasee Birruu kan jedhamu. Firarraa fudhatan jechaadha. Nagasee kana guddifataniiti erga nagasee kana guddifachuu jalqabanii gidduutti Taaddasaan dhalate. Tariigaa wanni dhumti isaanii Taaddasaa wanni isaan itti baasanii fi jireenyi keenya haaromee wanna jedhu wayii fakkaataa jira. Taaddasaa amma akkuma dhoolotaati. Maatii qonnaan bulaadhaa. Qonnaan bulaatiin qonnaadhaan jiraatu. Abbaan isaa ganda sana keessatti waan akka uummata qindeessuu kana wanni akkasii roolii akkasii taphachaa ture jechaadha. Qonnaan bulaadhuma ta'ee nama uummata qindeessuu sadarkaa gandaatti jechaadha nama akkasii ture. Kanarraa dhalatee qonnaadhaan jiraatu. Akkuma ijoollee salaalee kaanii maatii isaa biratti kunuunsaan guddatee maaliif duubatti hiiqanii argatan waan ta'eef kunuunsa addaa godhaniif jaalala addaatti agarsiisanii abbaan isaa kun qindeessa gandaa ta'e hojjechuu isaarraan kan ka'e yeroo sanatti waan inni hubate barnooti ammam nama akka wal caalchisu hubate abbaan isaa. Kanarraan kan ka'e ijoollummaatti ilma isaa kana mana barnootaatti erge. Manni barnootaa yeroo sana ture mana barnootaa amantii qofa ture. Naannoo sanatti manni barnoota ammayyaan jiru amma Jeneraal Taaddasaan bara 19 erga waldaa Machaaf Tuulamaa seenee ejiree hidhabuu abooteetti mana barumsaa manni banutti manni barumsaa naannoo sana hin turre. Inni guddatee mana barumsaa banutti manni barumsaa. Amma Jeneraal ta'ee inni yeroo waldaa Machaaf Tuulamaa achitti mana barumsaa saaqutti naannoo sana manni barumsaa hin turre. Kamiin mana barumsaa jalqabaa sun? Inni kam? Inni ijaaree mana barumsaa kami? Ejireetti ijaaree. Ammumayyuu maqaa isaatiin waamama. Ejireetti ijaaree magaalli dhabuu abootee ejireedha. Kanaaf yeroo inni ijoollee ta'e sanatti kan manni barumsaa jiru mana barumsaa amantaa ortodoksiiti. Kanaaf maatiin isaa faayidaa barnootaa waan beekuuf hammam barumsi nama akka wal caalchisu waan hubataniif yeroo sanatti jechuudha. Achitti erganiiti barumsa kana hordofaa ture. Amma bara Xaaliyaaniin biyya weerartuutti achitti barumsa isaa hordofaa ture. Maatii isaa bira taa'ee egaa Xaaliyaaniin yeroo biyya weerartu hunduu akka duulu ajaji darbe. Ajaji akka biyyaatti darbe. Kanaaf maatiin isaa ijoolleen Birruu kennee hedduun isaanii 4 ka ta'anii warra salaalee kana jalatti baalabbaata isaanii jalatti dirqama itti kenname gara duulaatti bobba'an jechaadha. Haa ta'u garuu ijoolleen Birruu ijoolleen kennee jiloo kuni
abbaa Taaddasaa dabalatee adduma waraanaa kanarratti dhumani. Ol gara kaabaa deemanii. Gara kaabaa deemanii jechuudha. Gara kaabaa naannoo Dabra Taaboor kana deemanii achitti dhumanii beekaa nama jedhamu taafee. Isa bara 1936 kana jechuudha. Isarratti duulanii naannoo Dabra Taaboor kanatti achitti baay'een ajjeefamanii beekaa nama jedhamutti deebi'ee maatiin isaa Taaddasaa fi haati isaa ajjeefamuu abbaa isaa kana kan dhaga'e guyyaa 40 booda. Abbaanis warra wareegame keessa jira. Abbaan warra wareegame keessa jira. Badhaanee kan jedhu achitti kan du'e jorroon kun achitti wanni ta'ee dhufee mana ga'ee du'e kanaaf wasiillansaa kun jechaadha. Beekaa nama jedhamu Birruun achitti du'e, abbaan isaa achitti du'e, badhaaneen achitti du'e, jorroon akkuma isaatti mana ga'ee du'e beekaa qofatu hafe. Inni tokko naannoo gadhiisee ijoollummaadhaan gara Dirree Dawaa kana deeme. Guyyaa 40tti dhaga'anii gadda guddaa ta'e. Taaddasaa birattis haadha isaa birattis gadda guddaa ta'e rifaatuu guddaa uume. Haati isaa erga du'a abbaa manaa ishee dhageesse booda guyyaa 40tti boqotte isheenis. Umuriin Taaddasaa meeqa yeroo sana? Yeroo waggaa 14. Abbaas dhabee haadhas dhabee. Guyyaa 80 keessatti waan ji'a 3 hin guunne keessatti abbaa fi haadha dhabee jechaadha. Wasiillanis dhabe. Nam tokko qofa dhabe. Innuu biyyaa bahe. Beekaa kan jedhamu. Inni tokko 5 isaan 3 achitti ajjeefamanii kan warri kaan baay'isoo ijoollee isaanii duukaa ajjeefaman. Ijoollee duukaa kan ijoollee jabaa godhatanii kan waliin duulan jiru ijoollee duukaa kan ajjeefaman jiru. Beekaatu hafee inni tokko ijoollummaatti naannoo gadhiisee deeme Taaddasaanii wasiillansaa hin dhabee abbaa isaa hin dhabee. Itti aansee haadha isaa dhabee jechaadha. Yeroo ji'a 3 guunne keessatti abbaa fi haadha malee hafee jechaadha. Obboleessi inni guddisaan dura fudhatan sun hin deeme gara maatii isaatti deebi'e. Waan biraan qabu silaa haadhoo. Obboleettii tokko qaba. Obboleettiin kan biraan ijoollummaatti duute isheen. Obboleettiin tokko jirti Abbabachi kan jedhaniini Ubituus hin jedhu garuu Abbabachi hin beekamti. Hin jirtu. Ijoollee nooratiin haftee guddifatte isheenis. Amma diroon obbo Birruu kennee kun ijoollee Taaddasaa yoo ta'e malee warra kaan hin jirani. Ijoollee isaa inni tokko guddifachaadhumaan fudhatan silayyuu akka isaan du'anii maatii isaatti deebi'e bakki seenan waan hin jirreef jechaadha. Taaddasaadhaa fi Abbabachii kanatu hafe. Egaa bakka seenan dhabanii amma. Akka gartee amantaa ortodoksii amanuu taskaara baasanii sangaa lamatu jirti sangaa tokko abbaaf tokko haadhaaf qalanii hin dhumte sa'i tokko turteetti isheen achumaan gurguranii waan taate harka qullaafanii. Horii 3 qabu ture sangoota 2 sa'a tokko. Sa'a tokko. Yaadannoo sarara akka kaa'etti harreen tokko jirti isheen baddee inni hatamte haa ta'us hin beeku kanuma. Sangoota 2 taskaaraaf qalanii harka qullaafan. Isaanii gurguramtee akka. Gurguramtee waan dhangaan xiqqoo mana keessa jirtu taskaaraaf nyaataaf oole. Kana achi harka qullaafaniitti warra wasiila isaa hafe kanatti hirkatani. Beekaa kanatti. Wasiilli isaanii baraan baras beekaan jedhamu jira. Rakkinni kun itti cimtee Taaddasaan bakka seenu gaafa dhabu gara warra haadha isaa. Haati isaa gosa yaayyaati. Looyyaa qarree looyyaan jedhamu achuma dhabuudhaan keessa kan jiru jira achi warri haadha isaati achi dhaqeeti lafa wayii kennanii fi gasoo itti kennanii qotadhu jedhanii guyyaa tokko lafa qoforaa ooleeti hin taane gasoo mukatti fanniseeti muka Taaddasaa jedhanii bifitti waaman jiran mayyoona achi bade. Yaalee adda addaa yaale jiraachuudhaaf sarvaayiv gochuudhaaf. Obboleettiin garam geesse? Obboleettiin achuma jirti. Qe'ee qabatte. Qe'ee achuma jirti. Isheen immoo qotisuu dhayyuu. Qotisuu isaati. Inni 14 isheen isaa gadi. Amma gaa 15 ta'e. Gara warra Salaalee kanatti gara warra Dajjasmacha Abarraa kanatti badee achillee waan tajaajilee jiraachuudhaaf abbaa lafaati bulchaa warra Salaalee kana. Hin taane isaaniif naftanyaati isaan. Achittis hin taane biyyatti deebi'ee biyyatti gaafa deebi'u dhukkubi golfaan ganda sana fixeera. Obboleettiin isaa dhukkubsachaa jirti. Obboleettiin isaa badadatee fayyisee amma garuu waan nyaatan dhibame lafa seenuu dhabee
bakka lafa seenu gaafa dhabu kana warra arbanyoota kan jedhaman kana gootota kan jedhaman isaanitti makamuudhaaf yaalii guddaa godhe. Yaalii guddaa godheeti asiifachuutu adeemu akka inni yaadannoo isaarratti barreessetti asiifachuutu deemu warra garba gurguran kan harka bu'ee ture. Gurguruudhaaf etoo isaanii walii galanii maal jedhanii jalaa miliqee bade. Gurguramuuf ture. Gurguramuu akka garbaatu ijoollee waan ta'eef itti mari'atanii qopheeffatanii etoo isaan irratti wanni jedhanii jalaa miliqee bade. Gatii irratti ta'uu labanii ta'a. Yookaan lammata irratti mootuu asiifachi achumatti hidhabuu keessatti jechaadha. Gama biraatiin immoo warra gootota arbanyoota kana barbaadaa ture itti makamuudhaaf. Warra bosona Ixaalii lolan. Warra Xaaliyaanii lolu kana argachuu hin dandeenye. Mataa afiroo gubbaa sana godhee otoo asii achi marmaaruu waraana Xaaliyaanii harka bu'e. Jaartii tokkotti na oolcheedha. Ilma ijoollee kootiitti na gaafachuu dhufee jettee harkaa buufte. Xaaliyaaniin shiftaadhetti. Xaaliyaaniin immoo nama rifeensa guddifatee adeemuun shiftaadhetti hin ajjeeftee akkasitti harkaa ba'eet garuu warra arbanyoota kana waan argachuu hin dandeenyee fi bakka seenuu dhabee hiriyooti isaa maaliif Xaaliyaanitti hin makamnuudhaan. Xaaliyaanitti makamuu fedhiin qabu warra isaa kan fixe Xaaliyaaniidha. Lafa seenuu dhabe. Boodarra lafa seenuu gaafa dhabuu waan fedhaa ta'uudhaan hiriyooti isaa amansiisanii fuudhanii gara fichee dhufan. Gara fichee dhufanii galmaa'uu barbaannaa jedhan. Waraana ta'u. Galmaa'uu barbaannaa jedhan. Galmaa'uu barbaannadhanii sa'aatiin laaqanaa booda kottaa jedhan. Magaalaa fichee adeemne ilaalladhanii asii achi sadii taanee adeemanii Xaaliyaaniin barmeelatti booyyee kana nyaatti Xaaliyaaniin. Booyyee kana miicee qulqulleessitee namuma ni fakkaata gaafa isaan ilaalan waan akkasii arganii hin beekan. Duratti immoo agartee ijoollee ta'anii yeroo mana amantaa ortodoksii kana ture Xaaliyaaniin nama nyaatti akkasii maali waan ta'u sammuu keessatti hin kaalkeetti ta'eera. Nama nyaata nama qalachaa jirteen jedhan. Nuufis nu qalachuudhaaf nu beellamanii kan jedhan yaadanii jechaadha. Booyyee namni akkanatti miicanii nyaachuu maali konseptii isaan qaban arganiis hin beekan. Kanaan kan ka'e sila galmaa'uu fedhanii fiiganii biyyatti deebi'an. Biyyatti deebi'anii utuu taa'uu qawwee ergifateet nama lama ta'anii hojii arbanyummaa kan eegalan shiftaa ta'anii jechaadha. Booda nama lama ta'anii achirraan gurmuu horataniiti garee guddaa godhatanii salaalee keessa naanna'aa turanii yeroo naanna'aa ture kanatti maqaa arbanyummaa isaa Gwaangul Birruu jedhama. Gwaangul Birruu maqaa kanaan socho'aa ture. Boodarra Xaaliyaaniin yoo waraana lafa keessanii kan deebitan ta'e qawween baattanis harka keessanitti hafaa naannoo keessan akka eeddan qofa barbaannaa nagaadhaan deebi'aa dhiifamis ni godhama jennaan. Boodarra yeroon akkuma deebi'uun arbanyooti kun lallaafaa deemtee deebi'an. Deebi'ee hidhabuutti gaafa deebi'u nurraa deemiidhan. Warri naannoo nurraa deemiidhan. Isaan maaliif? Jechuun agartee Oromoon baay'een cunqursaa dura irratti turerraan kan ka'e bifatti warra Xaaliyaanii kana poozitiivili ilaale qaba. Kanarra naa wayyaa. Wayyaadha. Because warri duraa gabbaarii godhanii lafarraa fudhatanii waan oomishee qooda. Amma Xaaliyaaniin nama tokko lafa deebifteefii jirti. Gibira tolaa san bifteetti waan ati humnaan hojjettuufi sii kaffalti amma tokko. Tola faranjii balleesseedha namni. Garbummaa bashaarraa kan adii kana. Kan adii kana wayyaadha. Nurraa deemeedha. Miidhaanis nurra gaadha. Faranjii kana lola waan ta'eef. Kanaaf nurraa deemeedhani akkuma isaatti dhokatee warra beekaa kana bira ture boodarra utuma dhokatee jiru warra beekaa kanaa fi ijoollee beekaa kanaa fi ijoollee warra badhaanee ka jedhamu jira warri achitti waraana irratti duraan ajjeefame. Badhaanee kenne beekaa kenne ijoollee kana lamaantu walitti bu'a. Ijoollee kana lamaantu walitti bu'a. Gidduu kanatti lubbuun bada. Maali dirree irratti moo? No achuma naannootti hawaasummaadhuma irratti lubbuun bada. Ijoollee beekaa kanatu lubbuu balleesse inni warra beekaa kanatti hirkatee jira. Isaan yeroo
qe'ee gadhiisanii ammas bosonatti gaafa seenan isaan duukaa yeroo lammataadhaaf riphee lolaa taa'e jechaadha ammas xaaliyaan irratti ka'ee ammas booda turaniiti xaaliyaaniin dhiifama gooteef innaan deebi'an. Gaafa deebi'anii guyyaa maaramii kan jedhan jira astaroo maaramii kana amma dhiifamii nu godhameedhaniiti gara kanatti kabajuudhaaf ol ba'an. Gaafa ba'an uummati duukaa bu'ee ammas aree qabe. Taaddasaan faama holqa Taaddasaa Birruuwwan jedhamu jira. Achitti baqatee gara guyyaa lamaa holqa sana kee turanii boodarra achitti marsanii qaban. Isa qabamee gara fiichee geessanii fiicheerraa finfinnee geessanii finfinneerraa konkolaataa xaaliyaaniin uummata qabee xaaliyaatti kenne. Uummati kan hidhatan jiru kan uummata keessa kan hidhatan jiru warra shiftaa jedhanii waaman kana kan adabsan jechaadha. Isaantu qabee loltoota xaaliyaanii dhufaniiru isaan qabanii gara fiichee geessaniitti kennanii warri fiicheetti egaa sin ajjeesuudhaaf jedhame namni hin ajjeefamu jedhamee namatti himamee warri finfinnee bilbilanii hin ajjeesinaa fidaa gara kana jedhanii gara finfinnee geessanii finfinnee irraa immoo fuudhanii agar nama 30 akka ta'u konkolaataatti fe'anii gara Harar geessanii Harar irraa immoo biyya Somaaliyaa Moqodishoo geessanii Moqodishoo bira Danaanee kan jedhamu jira kaampii xaaliyaaniin tolchite. Danaanee sanatti dhaqattee hiite jechaadha. Amma Salaalee irraa gara Danaaneetti geeffame jechaadha. Booji'amaa xaaliyaanii ta'e hidhamaa xaaliyaanii sansalataan harki hidhamee cancalaan harka hiite xaaliyaaniin feetee Salaalee irraa Danaanee geessite jechaadha biyya Somaaliyaa. Erga biyya Somaaliyaa geessitee Danaanee keessatti warri wasiilli isaa duukaa jira beekaan kun jechaadha. Wasiilli isaa duukaa jira ijoolleen isaa 2 duukaa jiru. Taaddasaan duukaa jira. Isaan kana achi gaafa geessitu yeroo gabaabduu booda torbee 2 booda hojii hojjettan hojii hojjechuu dandeessanii nutti maayidanii galmeessan akkaataa hojii danda'aniin. Warri xaaliyaanii manadhaa keessatti. Taaddasaan ijoolleedha. Ogummaa kanan naannoo 17 ogummaa kanan qaba waan ta'e hin jiru. Kanaaf hojiin itti kenname maal inni gaarii oofu. Gaarii kanaan immoo bishaan guura, dhagaa guura. Xaaliyaaniin ijaarsa guddaa gaggeessaa turte yeroo sanatti naannoo kaampii Danaanee sanatti. So sanaaf kan oolu bishaanii fi dhagaa guura jechaadha gaarii kanaan. Achitti miidhaa guddaatu irra ga'ee nama hedduutu biraa ajjeefame osoo kanaan jiranii waraana addunyaa lammaffaa keessatti Xaaliyaanii fi Ingiliz faallaa ta'anii jechaadha. Duraan Ingiliziin tolereet gochaa turte Xaaliyaaniitiin booda gaafa Xaaliyaaniin koloniiwwan Ingilizii kanarratti aleellaa bantu Ingiliz waraana guddaa irratti banteet Keeniyaarraa waraana guddaa gara sanatti bobbaaftee humna Xaaliyaanii rukkutteet kaampii sana bilisa baaftee jechaadha. Nama hidhamtoota gara 4,000 ol ta'antu jiru kaampii Danaanee sana keessa. Erga bilisa baaftee mucaan kun dargaggeessa yoo gara biyyaatti deebi'e maatiin hin jirani. Kanaaf Ingiliziin maal barbaaddaa jetteen loltuu ta'uun barbaada. Fuuteet Mombaasaa keessitee gara Keeniyaa kana achitti leenjii kennitee fi sarjantii jedhamu. Wanni taayitilii kennitee fi leenjii kennameef ga'umsaan waan xumureef jechaadha. Amma kan ajaja 50 jennu kana. Sanaan waraana Ingilizii duukaa waraanaa Xaaliyaanii waraanaa gara biyyaatti deebi'e jechaadha. Karaa kibbarraan. Kibbarraan adda waraanaa kibbaatiin waraana Ingilizii duukaa waraanaa Finfinnee seenee mootichis waggaa 5 biyya Ingilizii turerraa aangootti deebi'ee akka dhufeen Keeniyaarraa akka dhufeen waraanatti makamee jechaadha. Waraana biyya Lessaa keessa galee. Waraana mootummaa Haile Sillaaseetti makamee jechaadha. Ingiliziin kennitee Itoophiyaaf. Ingiliziin Itoophiyaaf kennitee jechuudha. Jechuun lammii Itoophiyaati. Ingiliziin dhufanii as jiru bara. Yeroo dheeraatiif isaantu as ture. Magaaluma yaadannoo isaaniif iyyuu wiingeef ka jiru. Maarree. Ajajoota isaan jeneraalota waraana Ingilizii hoogganee mooticha fidan bara. Isaan kun jechaadha. Isaan duukaa dhufeet asii gaafa Xaaliyaaniin biyya kana keessaa baatee mooticha aangootti deebi'u waraana mataasaa deebisee ijaarrachuu waan qabuuf waraana ijaare kanatti Taaddasaan itti makame jechaadha. Ajaja 50 ta'e. Ajaja 50 kana Xaaliyaanii Ingiliziitu kenneef ajaja 50tiin bara 1941 waraana mootichaatti makamee adda addaa
tajaajilaa ture jechuudha. Gara ciroo kana deemee ciroorraa deemee leenjii waraanaa hoolotaa seenee achitti leenjee bahee hojiitti deebi'ee amma deebi'ee leenjisaa ta'ee akadamii loltummaa hoolotaa kanatti seenee achitti leenjisaa ture. Bakka hedduutti jijjiiramee boodarra Harar utuu jiruu jechaadha. Harar kutaa waraanaa sadaffaa kan jedhamu jira. Soosteenyaa kifila xooran jedhamu. Achirraa osoo achirra hojjetuutti baay'isoo 1941 kaasee hanga 1954tti poolisii Itoophiyaa kan hoogganaa ture warra Ingilizii. Ajajooti poolisii Itoophiyaa jechaadha. Lammiilee Ingilizii. Boodarra JENERAL Tsiggee Dibuu kan jedhamu yeroo sana koloneelaa hooggansa kana Ingilizootarraa fuudhe jechaadha. Yeroo jalqabaatiif. Inni immoo humna waraanaa keessaa namoota ga'umsa qabu filate. JENERAL Tsiggee kun jechaadha. Harar yeroo ture Taaddasaan wajjin sirriitti wal beekane ga'umsa isaan beekaa humna poolisii Faxinoo Daraashan jedhamu akka hundeessuufi Taaddasaa fidate. Taaddasaa fidee 1955 Taaddasaan humna poolisii Faxinoo Daraashan jedhamu hundeessee yeroo dheeraatiif hoogganaa ture jechaadha. Amma waldaa Maccaa Tuulamaa keessa seenee boodarra erga miseensa ta'e booda achirraa jijjiiranitti 1955 kaasee hanga 1965tti akka faranjiitti kun akka faranjiitti hoogganaa poolisii Faxinoo Daraashii ture jechaadha. Isa tundeesse Faxinoo Daraashii kana. Isa tundeesse yeroo dheeraatiif hoogganaa ture. Kanaaf amma Taaddasaan 19 waraanarraa akkamitti poolisiitti gale? Fedhii isaatii moo Haayile Sillaasee moo Tuulamaa deemu? No. Poolisiin gaafa hundaa'u militarirraa namoota selected ta'an. Isin namni leenjee lafa jiru baay'ee waan hin jirreef militarirraa selected ta'an achirraa filataman. Ajajaa poolisii ka ta'e JENERAL Tsiggee kun Hararitti isa beeka achirraa dhufeen. So namoota ciccimoo dhadhee yaadee filate poolisii kana organize gochuu namoota danda'an. Qaamas qabaa, si'aayina qabaa, beekumsas qabaa, exposure guddaa qaba. Kanaaf isa filatee fide humna dafee qaqqabaa kana emergency police force jedhamu kana Faxinoo Daraashan jedhamu kana hundeessee maqaa guddaa qaba Faxinoo Daraashiin kun. Ammayyuu nama jira, kolfeen jira. Kolfee jira. Cuma dhufe jechuudha amma inni addaa poolisii addaa. Sana warraati wanni sanarraa dhufe. Because poolisii sakaanirraa ni Faxinoo Daraashan jedhamu kun leenjiidhaanis ga'umsaanis meeshaadhaanis qophiidhaanis poolisii sakaanirraa dafee waa tokko yoo uumame dafee qaqqabuu danda'a. Yoo rakkoon tokko uumame battalumatti utuun harkifatiin dafee qaqqabuu danda'a waan tokko dhaamsuu danda'a waan jedhamu wanni akkasii konseptii akkasiitiin jechaadha. Tole daawwattoota keenya kun qophii keessummaa keenya jedhu televizyiinii ONN'dhaan qophaa'ee darbaa jirudha. Kaamerachaa jiru keessummaa keenya Dr. Birraatuu Kanaati. Dr. Birraatuun waa'ee seenaa Jeneraal Taaddasaa Birruu irratti kan isaan qorannoo digirii sadaffaa kan PhD isaanii doktorummaa hojjetaniiru. Kanaafuu seenaadhuma achii dhuftee akka Jeneraal Taaddasaa Birruu hundeerraati isaan sintimaa jiranii amma sun faana tura. Kanaaf mee amma egaa maatiin irraa dhalatee akkatti niyyummaa keessa darbee haadhaaf abbaa malee ijoollummaa kaasee rakkatee firri isaanis gariin dhukubaan gariin immoo Itaaliidhaan uumanii jalaa baasaa dabalatee Itaaliillee baay'ee lolaa akka ture. Uummata biratti immoo Itaaliin baanurraa kaaftee hawaasni naannoollee akkasatti inni ta'aa ture. Bosona keessallee akka galeeru si'a lamallee akka bosona deebi'ee gale. Sabooda Itaaliidhaan qabamee biyya Sumaaleellee deemee achi immoo Ingiliziin Sumaalee Itaalii gaafa Sumaalee keessaa baaftu immoo waraanni Ingilizii isa fuutee Keeniyaa fedhii isaatiin geessitee achi waraana leenjifamee booda Itaalii Ingilizii faan lolanii dhufanii biyya seenan. Sabooda poolisii samma baranaa samma federaala jedhamu natti fakkaata. Poolisii federaala ta'uu isaatti akka amma kana. Poolisii biyyoolessaa keessatti humni dafee qaqqabaa kun jira. Faxinoo Daraashan jennuun. Yookiis poolisiin federaalaa biraan hin jiru. Jira. Hin jiru. Poolisiin jalqabaa isaanii. Poolisiin jalqabaa isaanii poolisii biyyoolessaati. Jeneraal Tsiggee Dibuun kun poolisii biyyoolessaa hooggana. Imperial Police Force jennu yeroo sanatti.
Imperial Police Force sana jala departmentii tokko bataaliyoonii tokko shaalaqaa tokko jechaadha kan humni dafee qaqqabaa kun faxinoo diraash kan jennu kun. Poolisiin Finfinnee jira godinaaleen Kiflaager jedhamu yeroo sana isaan poolisii mataa isaanii qabu isaanis. Kanaaf amma warra hundeesse keessaa tokko amma gaa Ixaalii loluu poolisii biyya kanaa hundeessuu keessatti. Waraana keessa ture. Isaanii lafa kaawwatan. Waraana keessa ture. 1941 aga 1954tti humna waraanaa keessa ture. Xoora Iloochan jennu. Amma koloneelii ta'utti achi keessa ture waraana keessa ture. Achirraa gara poolisii dhufe. Amma waggaa Haile Sillaaseen baqatee deebi'e. Yaa. Innillee waraana ture biyya keessaa lolee Ixaaliillee baase Haile Sillaaseen booda dhufe. Haile Sillaaseen dhufee nugusummaataatti buufe. Yaa. Baqatee ture dhufe. Yaa. Yes. Ni kun lolaa ture. Wal baraniiru ammatti amma poolisii ta'anii amma poolisii hundeessaa ta'utti taaddee fi Haile Sillaasee wal beeku. Waan dhaga'uu jalqabeera Haile Sillaasee waa'ee. An akkanatti fakkaatutti akka inni ilaaletti erga inni poolisii ta'ee Finfinnee dhufee keessumaayyuu erga inni yaalii fonqolchaa bara 1960 fashalsuu keessatti qooda guddaa taphatee mooticha wajjin kallattiidhaan walitti dhufan. Isa dura badaa agarsiisa. Isa dura I don't think so. Mee amma sitti booda deebina waa'ee fonqolchuu kanatti. Yaa. Hawaasummaa keessatti akkam ture taaddeen gara laafessadhaa warri jedhan jiran. Yes. Hiyyeessa faamilii hiyyeessa keessaa achummaa hiyyeessa keessaa dhalatee booda nuu jeneraal ta'ee yeroo sanatti jeneraallumaan jiru. Warran baranne kana baradhaa jechuu keessa jiraa jedhan. Dhugumadhaa gara laafummaa isaatti. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gara laafessa guddaadha. Jajuudhaaf osoo hin taane namoota gartee isa arganii gara laafummaa isaa kanaaf namooti ragaa ba'an namoota hedduun dubbiseen. Akka inni ilaalutti gara laafummaan kun kallattii lamarraatti dhufe. Tokko abbaadhuma isaarraa waan dhaale natti fakkaata. Innuu yaadannoo barreesse keessatti lafa kaa'ee jira. Abbaan koo nama rakkate naannoo isaatiif nama wabii ta'u ture jedha. In gargaara hundumaa nama uummati abdatudha jedha. Bira dhaabbataa jedha. Garbiraani amantii irrattis nama cichu. Ortodoksii nama cichu. Gama kanaanis gara laafummaan isaa guddaadha. Yoo laalte abbaan isaa guddifachaadhaan ilma guddifateera. Nagasee Birruu. Obboleettiin isaa dhala dhabdee ijoollee guddifattee turte. Lubbuudhaan waan hin jirreef argachuu hin dandeenye. Jeneraal Taaddasaan mataa isaa ijoollee hedduutu qabu, ijoollee ja'atu qabu, ijoollee lama guddifannaadhaan qabu. Warra rakkatanii karaa irratti argu kana fuudhee guddifateera ijoollee lama. Guddifachaan maatiin onni isaa sana keessa jira. Gara laafina guddaarraa dhufaa jechaadha. Garbiraani maatiin akka jedhanitti keessumaa intalli isaa anamma jirtu akka natti himtetti yeroo itti haadha manaa wajjin walitti bu'an jira. Miindaa isaa gara caalu fixee gala. Kunnarra akka dhedheetti kenna. Kunnarra akka dhedheetti kenna. Yeroo itti waan itti kennu dhabee jaakeetti baasee gurguradhaa jedhee itti kennee galu jira. Kanatti shamizii duwwaadhaan. Kun exaggeration miti jechaadha. Waan dhaadeffamu miti kun. Namooti yeroo sana poolisii keessa turan isa jalatti namooti turan. Namooti biroonis konkolaataa erguma inni jeneraala ta'e konkolaataan bitameef jira jeneraalota hooggantoota kanaaf konkolaataa ammayyaa. Konkolaataan kun miidhagaadha. Osoo ummati waan nyaatu dhabee akkanatti rakkatu ani konkolaataa kana fakkaatu keessa taa'ee deemuudhaan milee hin qabu jedhee garaajii kaa'a. Garaajii poolisii dhaabbatti makiinaan ammayyaa jeneraalootaaf isaa dhufe kun iyyaabbaadhodhe. Warri kan fudhatan. Osoo uummata akkanatti rakkatu waan nyaatu dhabu ani amileen itti konkolaataa na fakkaatu kee taa'ee deemuu hin qabu jedhee garaajii keessa dhaabeet namoota gartee miseensa poolisii ka ta'an waraana kee ka jiran warri yeroo cidha isaanii konkolaataa dhaban isaaniif ergisa. Fudhadhaa itti fuudhaa jedha. Tola kennaaf. Namoota hedduun dubbiseera.
konkolaataan inni kenne kanaaf kan cidha isaanii raawwatan jechaadha. Inni garuu itti ofiisin hin deemu. Ittiin hin deemu. Kanaaf fakkeenyaaf yeroo galamsoo ture hidhaa keessa yeroo galamsoon ture galamsootti yeroo magaala galamsoo keessa naanna'ee ilaalu warra qoraan gurguruudhaa dhufan kan arga. Warra hiyyummaarraa kan ka'e warra qoraan baatanii dugdatti baatanii dhufan kan isaan kana baay'ee gadda. Irra deemee erga irraa bitatanii booda qoraan kana gabaa keessaa bitatanii raawwatanii amma mana isaaniitti immoo gana baatanii deemu. Itti gurguradhaa baatanii hin deemina. Yoo baatanii deemtan manaan ga'uuf ni qabu warra bitatee. Karaa dheeraa deemanii manaan ga'uuf erga gurguranii booda. Tola. Isayyuu baachisanii iddoo manaa ga'anii raawwataniiti qoraan kee gaarii miti fudhuu deeme ittiin jedhu. Isa kana nu hubata. Kanaaf gabaa keessa deemeet gurguratte miti eeyyeet fudhadhuu maallaqa kennu. Maallaqa kennuuf achumatti deemme. Deemgalee. Yoo barbaadde iddoo manaa naa geessi yoo siin jette horiisiif haa kennitu an dabalatan humna keeti kanaachiin baatiniif. Warra fidu kanarraa meeqatti gurguruu heddeedha saantima kennuuf. Qabsoodha fincila barii mirga kee falmadhuudha. Qoraan irraa lafa fuudhanii kaanii dugda isaanii kana qabanii ilaalanii ayi dugdi kee akka dugda arreetti si qamaa ca'eedhanii gadda onni godhu. Boodarra yeroo tokko maaltu ta'e hoduu wayii tamsa'e magaala galamsoo keessatti. Wanni isaanii kana fooyyessuudhaaf yaalee jechaadha. Namoonni dubbise warra agartee warra galamsoo kana keessa warra saba biraa ta'anii achi turan irraanii kan odeeffadhe. Yeroo tokko qoraan gurguruu deemteet ajjeesanii boolla fincaanii keessa buusanii kan jedhu. Qoraan gurguruu dhattee qoraan manatti geessitee feennaan ajjeesanii mana fincaanii keessatti gatanii kan jedhu oduun tamsa'e. Warri kaan egaa Jeneraal Taaddasaatti oduu kana tamsaase jedhu shakku warri kaan. Isatu beekaa godheedha. Isatu akkas godheedha. Kanaaf warri qoraan gurguran hin dhaabane. Magaala galamsoo keessatti hanqinni qoraanii guddaatu uumame. Eddasiiti akka namaatti isaanii tiriitii ta'uu eegalan jechaadha warri qoraan gurguran kun. Amma. Sigaleera waan inni galamsootti hojjete boodatti deebi'uu dandeenya ta'a. Kanaaf hiyyeessaaf nama dhaabbatu dhugaa dubbachuudhaaf. Beekaa ta'e jedhamee makaanan uummanni sun yoo warra magaalaarraa qabeenya isaa kutee mirgi isaa akka eeggachuu danda'u. Tooftaa mala qabsoo itti milkee falmaa. Waan isaan dhiyeessaniin ala waan ittiin bilcheeffatu hin qabu waan magaalaa keessa jiru kun. Faayidaa jara kanaa baruutu irra jiraata jechaadha. Qoraan dhabnaa waan ittiin bilcheessee nyaatu hin qabu. Kan bara 2018tti qabsoo Oromoon jijjiiramu dhufe jedhamu kana Finfinneerraa lagee wal fakkaata. Wal fakkaata riilee. Achi keessatti booda tarii itti dhufuu dandeenya ta'a. Ambiraa waan asitti tuquu danda'u. Magaala galamsoo keessa yeroo turetti magaala keessa deemuudhaan mirga qaba bara. Hidhaa dhaabbiiti waan ta'eef karaarra taa'a. Karaa hunda gara magaala galamsoo kana fidurra taa'a. Achi taa'eet warra gabaa dhufan kana tokko tokkoon dubbisa. Maal baadda? Damma baadda. Ammatti damma gurgurtee sukkaara bituu dhuftee ijoollee kee nyaattee hin cimsitu. Atoo maal baadha? Aannan baadha. Ijoollee kee maaf hin obaaftu? Atoo maal oofta? Warra re'ee oofee deemu. Qaltee nyaachiftu ijoollee kee. Warra dhadhaa baatu. Dhadhaa kana gurgurtee zayitii bituudhaa deemtaa. Warra kaaniin immoo magaala kana keessaa yoo waa bitachuu barbaadan daldaltooti Oromoo kun Ahmed Taqiinfaa jiru. Ahmed Aladiinfaa jiru. Isaan kun daldaltoota Oromooti. Waan barbaadan hunda isaanii irraa bitadha. Ormarraa bitanii nutti hin gabbisiina. Walirraa bitaa Oromoo irraa bitaa galamsoo ta'anii isaan gorsan. Miila keessanii kophee. Gorsaan amma gorsan baay'ee sammuu Oromoo keessa jiraatu yeroo har'aa ammaa kana. Riiliin jiru Oromoon silaa ofiisaa gabaa guddaadha. Utuu waliif jedhe, utuu walirraa bitee, utuu walirraa dhuge. Dinagdee wal guddisaa deema. Wal guddisaa deema. Amma tuma rabsamuu tuma dalga laalanii ormaaf birrii kaffalee achuma wanneen.
walirraa bitachuu wal guddifachuu amma yurriili waan baay'eetu nu hafa yeroo sanatti akkasitti yaadeen amirxaqii faarraa bitadha daldalaa beekamaadha amirxaqiin booda kan ajjeefame tarii yeroo galamsoo kaasuu dandeenya ta'a nama galamsoo keessatti akka malee jeneraal Taaddasaatti hiiku amirxaqiidha. Isatti dhufuu dandeenya. Kanaaf gara laafummaa guddaa qaba. Siin jechuuf hin jedhe gabaabadumatti. Waa'ee fonqolchaa hambisuu keessatti gahee guddaa qabu. Wayita sanadha Haayile Sillaasee wajjin wal baruuf carraan uumame malee isa dura kan Haayile Sillaaseen isa beekamatti fakkaatu waliin fakkaatu. Mee wanti ka'u tokko jira yeroo baay'ee barra seenaa Habashaa dubbataniif isaa ta'anii miidiyaalee Habashaa kanaatiin kan barameeru fonqolchii sirna irratti godhamee jalqabaa akka naannoo nuuf girmaa'eef akka ta'e mooraa Oromoo keessatti fonqolchi sirnaa akka hin yaalamneetti dhiyaataa ture. Qorannoo keessan bara 2019 Jimmatti Yuunivarsiitii Jimmaatti dhiyeessitan irratti garuu Jeneraal Taaddasaan fonqolcha yaalii kan tokko dhiyeessaniiru. Inni dubbatamee hin beeku. Dubbatamee hin beeku. Yaarraa dubbatu. Egaan fonqolcha garmaamee fa'aa wajjin mangistuun waa ifaa godhaniin ala booda waggaa isatu hambise miti kan jeneraal mangistuu fa'aa jeneraal Taaddasaatu hambise. Inni kun bara 1960 ture. Yeroo sanatti Haayile Sillaaseen daawwiidhaa fi biyya alaa deemeera. Biyya Afrikaa gama dhiyaa kana daawwatee tachumaan biyya gara biyya Biraaziliitti deeme. Yeroo inni achi jirutti kan fonqolchi kun yaalame. Warra waraana keessaati. Jeneraal Mangistuun Nawaayii hoogganaa humna eegduu mootichaati. Kibur Zabanyaa kan jennu. Mootichuma moo kan eegu. Humna sana hooggana. Taaddeema waan yeroo sana. Fatanoo Daraashiidhaan. Isaa gadi miti. Poolisiidhaan ni bara. Poolisiidha. Humni eegduu mootichaa kuni jeneraal Mangistuun kuni obboleessa isaatiin influensi ta'a. Girmaamee kana educatedidha girmaameen kun. Nama barate Ameerikaa deemee nama maastersi isaa barate. It's brilliant. Amma cuuccaa sirnaa akka jiru beekama. Hin beeka dhiibbaa jiru waliigalaa kana hin beeka girmaameen kun. Girmaameen kun akka maastersi baratee dhufeeni in dhiibanne ofirraa dhiibanne warri baratiin kun warri raasii Dajjaazmaa jedhamu kun of jala kaanii dhiibanne boodarra gara Walaayittaatti jijjiiranisa. Walaayittaa deemeeti achitti rakkina lafaa guddaatti ture isa sana rifoormii fide. Walaayittaa biratti baay'ee jaallatame. Akka Taaddasaa kana tolchiisa. No faamiliin warruma Amaaraa kana isaan akkana ba'anii abbaan lafummaa guddaa yoo qabaachuu baatan iyyuu faamiliin isaanii strongidha. Walaayittaa deemeet rifoormii fidee warra Walaayittaa biratti jaallatame. Girmaameen bulchaa Walaayittaa ta'e. Mootummaa bakka bu'eetu jira. Nugusa sana bakka bu'eetu jira. Nugusuma bakka bu'ee irratti kaanii waan jaallatameef achirra eessatti jijjiiranii naannoo Ogaadenitti jijjiiran. Ogaadenitti jijjiiranii naannoo sana immoo rakkoo bishaaniitti jira. Gammoojjii waan ta'eef. Isa sanallee akka falli godhamu godhe. Uummata horsiise bulaachi biratti baay'ee jaallatame. Gaafa inni baay'ee jaallatame ammallee achii kaasanii as taa'e kottoodhaan Finfinnee ta'an. Inni illee akkuma Taaddasaa Galamsoo hidhaa taa'e sana. Fidanii as kaa'ani. Hidhaadhuma. Fidanii as kaa'ani yeroo kana obboleessa isaa kan influensi godheet obboleessa gara tarkaanfii kanatti akka inni seenu godhee jechaadha. Egaa jalqaba jeneraal Mangistuun kuni ajajaa poolisii jeneraal Tsiggee Dibuu kan jedhamu. Taaddasaan isa jala jira. Jeneraal Taaddasaa koloneelii jedhama yeroo sana koloneel Taaddasaati. Isa jala jira. Walitti hiiqanii sossobeedhuma fudhatee deema gara biiroosaa jeneraal Tsiggee Dibuu kana. Amma akkaataatti jeneraal Tsiggeen yaalii fonqolchaa sana keessatti hirmaatee falmisiisaadha. Sossobeeti garmaameen gara hojii waan deemuuf qophii waan hin qopheesseef kottu na duukaa hirmaadhuun geggeessinaadhee Mangistuutu akkas godha. Girmaameen obboleessa isaati. In deema waan ta'eef isaafan qophii irbaataa qopheesse kottu nu wajjin hirmaadhodhee Tsiggeetiin fuudheeti biiroo isaa geessee achitti disarmi godhee hidhannoo irraa eegsiseet achuma biiroo isaa kaa'e. Amma tarkaanfiitti seenuuf. Tarkaanfiitti seenuuf jechaadha. So fonqolchichi kan eegalee waraana poolisii akka ajajneef akka duukaa hiriirsisuuf
hoogganaa poolisii waan ta'eef. Kanaaf fonqolchichi kan eegale jeneraal Tsiggee Dibuu to'achuudhaan. Achirraa ministeerota maal kana warra argatan kana hidhane. Galgala kana jechaadha. Ganama boorii hooggantoota poolisii kana jeneraal yeroo sana koloneel Taaddasaa dabalatee dhaqanii kolfeetii waamane. Kolfeedha beeziinsa. Fatanoo diraashiin kolfeedha. Achirraa kottuu hin barbaadan ta'edha. As biiroo 6 kiiloo kan jiru biiroo jeneraal Mangistuu dhaqa. Jeneraal Mangistuu bira gaafan dhaqu humni waraanaa mooticha ganee fonqolchuudhaa fi socho'aa jira waan ta'eef waliin taanee fonqolcha kana dhaamsinaa kan jedhu. Ittima. Atitti sossobeera gowwoomseera jechaadha. Mangistuu kan fonqolcha geggeessaa jiru isa. Garuu kan inni koloneel Taaddasaadhaan jedhee humna waraanaa xoora iloochan jedhamu jiru. Isaantu mooticha fonqolchuudhaaf ka'e waan ta'eef waliin taanee fonqolcha kana dhaamsinaa kan jedhu. Yeroo kana dubbiin bitaanchatti galeeti jeneraal Tsiggee arguun qabaayidha hoogganaa isaati. Jeneraal Tsiggee hidhaa jedhama. Hidhaa jira. Jeneraal Tsiggee argu malee hin deemuudha. Toleedhanii tureedhanii gaafa jeneraal Tsiggee fidanii wataadara lamaan garaagara naannoo ajjabamee dhufe. Fuula isaa gaafa ilaalu hin taaneef. Kanaaf Mangistuun ammallee warra humna waraanaatu fincile mooticha irratti waan ta'eef waliin taanee dhaamsinaa humna kee qopheessii gaafa jedhu jeneraal Tsiggeen kun akka hin taane itti agarsiisa ijaan. Inni kana barreesseera jeneraal Taaddasaan jechaadha. Kanaaf dafee naannoo sana baduu barbaade amma jeneraal Taaddasaan. Biiroo sana jira gam. Walakkaan obboleessi isaa Girmaamee fi koloneel Warqiree kan jedhaman jiru. Isaan jeneraal Mangistuutti taananii fonqolcha kana kan hoogganan. Achuma jiru. Lakki deemuun qabuun wajjin as taa'uu qaba akkuma jeneraal Tsiggeedhan. Jeneraal Taaddasaan immoo lakki humni koo bittinnaadha waan ta'eef addanna taa'ee waan hin gargaaru waan hin qabneef dafee humni koo walitti qabadheen waan sin deeggaruu qabu sin deeggaruun irra jiraataa'edha. Tole jedhee magaa maalaadha. Jalaa miliquu barbaade agartee yeroo kana reeshinii hin qabu jedhe. Wanni isa humna anyaachisu hin qabu reeshiniin hin jiruudhaan. Reediyoon haa kennaa jedhe. Firikwensii humna eegduu mootichaa kana kan ittiin qunnamtii isaanii itti dhaggeeffattu. Isa kennaniif. Isa fudhatee isa jarjartiidhaan bahee deemu deebisanii waaman. Qabuuf amma Mangistuu Girmaamee fi koloneel Warqineen kun namni kun yoo harkaa bahee rakkoo nutti uuma waan jedhuuf waan akkasii fakkaata. Kottu waan hafeetu jira jedhan. Isan dhaga'iin fakkaatee kolfeetti qajeele. Makiina isa kaafatee nama 2 duukaa ergane. Gaafa kolfee ka'u fiishkaa fuufee waraana isaa walitti qabee wanni ta'aa jiru humni eegduu mootichaadhaa fi humni waraanaa xoora iloochiif kubur zabanyaadha yeroo sana. Xoora iloochii fi kubur zabanyaan akkasitti walitti qophaa'aa jiru. Jeneraal Tsiggeenis to'atameeti biiroo Mangistuu keessa jira. Kanaaf isin ejjennoon keessan maali? Gara xoora iloochii jirtamoo gara kubur zabanyaa gara Mangistuu jirtamoo gara nugusaa jirtanii? Mangistuu nama nugusa galagalchuudhaaf warri xoora iloochii suni nugusa kana oolchuudhaaf garam jirtanii? Nugusa duukaa duunaa jedhan. Yeroo kana namooti lamaan ergaman dhufan. Ergan achi didee deeme Mangistuun duukaa erge. Duubarra nama 2 erge. Kottu waan hafeetu jira hin mari'annaa siin jedheera jedhan. Qoyi nanni qophaa'ee nan uffatan uffadhaa maal jedheetuma naanna'u boodarra eegdota isaatiin to'adhaa jara kanaa jedhan. Jara kana gaafa to'atanii ilaalan uuzii gabaabduu kanas keessatti hidhatanii jiran. Gaafa qorataman yoo inni dide tarkaanfii irratti fudhadhaa nuun jedhee nu erge. Jarri sun to'atamanii achumatti hafanii akkasittiin egaa Mangistuun jalqabumaayyuu osoo ofiisaa fincilee jiru ka fincilee xoora iloochiidha ittiin jedhe hin gowwoomse jechaadha. Xoora iloochiin keessa hin jiru amma. Xoora iloochiin immoo kana dhaabsisuudhaaf socho'a. Kubur zabanyaa dhaabsisuudhaaf socho'a. Egaa kana keessatti
akka yaaliin kun fashaluu fi Jeneraal Taaddasaan ga'ee gurguddaa taphate. Maal godhu? Tokko Mangistuun erga jara kana lamaan itti ergeellee akkuma duraanii qunnamaa Taaddasaadhaan. Waan jiru maaliif akka akkas godhu siin galu. In qunnama. Kanaaf waan sochiin Kobur Zabanyaan godhu kana inni quba qabaa jechaadha. Gidduu kanatti warri xoora ilaalchi kun immoo Jeneraal Taaddasaatti ergani. Maal ejjennoon kedhan? Ani gara keessanii kan jedhu. Gammachuu guddaa. Jama xoora ilaalchi